Aartiin bu'uura jiruu fi jireenya ilma namaati. Qarooma sirna gadaarraa kaasee meeshaalee aadaatti fayyadamuudhaan akkasumas sirboota garaa garaatti maqaa baasuudhaan Oromoon dursaadha. Kanneen akka mararoo, geerarsa, mirriga jechuun aartii walaloo guddaa saba qabudha. Shubbisa yookiin dalaga irratti illee dhaha garaa garaa 20 ol ta'uu saba qabudha. Geelloo, kumkummee, waashabbaa, ragada, dhiichisa, shoobota, shaggooyyee, gartumee, tiirrii, sidaamee, hammisaa fi shubbisa saba qabudha. Gama aartii asoosamaatiin illee afoolota garaa garaa bifa adda addaatiin sheekoo, oduu durii, makmaaksaa fi raagmata jedhee qoodee qaba. Aartii ammayyaa keessatti illee tiyaatira bara 1957 mata duree barumsa jedhu barreessaa Maammoo Mazammiriin dhiyaatee ture. Baroota hedduu duras goototni aartii kanaaf gatii guddaa kanfaluun asiin gahaniiru. Kaayyoon isaanii inni ijoonis aartii Oromoo guddisuudha ture. Inistituutiin Aartii Oromiyaas kaayyoodhuma kana galmaan gahuuf dhaabbata halkanii fi guyyaa dhama'aa jirudha. Dhaabbanni kun erga hundaa'ee waggoota muraasa qofaa kan lakkoofsisee yoo ta'eyyuu hojiiwwan gurguddaa hojjechaa tureera. Ammas hojjechaa jira. Gosoota aartii garaa garaanis barattoota simatee barsiisuu irratti argama. Amma barattoota isaa dameewwan aartii garaa garaan barsiisaa ture barattoota 58 ol dameesaa Bishooftuutti eebbisiiseera. Inistituutiin Aartii Oromiyaa damee Bishooftuu kun barattoota isaa kan eebbisiise yeroo sadaffaaf yeroo ta'u sirna eebbaa kanarrattis eebbifamtoonni, maatiin eebbifamtootaa akkasumas keessummoonni adda addaa irratti hirmaataniiru. Qophiin kun akkuma aadaa Oromootti eebba jaarsotaan saaqamuun eegalame. Nagaan nu bulche, nagaan nu haa oolchu. Raagora nu haa oolchu, dogoggora nu haa oolchu, bara bara nagaa nu godhu, guyyaa guyyaa eebbaa nu haa godhu, waan inni wajjin ta'ee ijoollee tana nu haa eebbisu. Egaa hojiin aartii bal'aadhaa, hojii aartii keessaa fiilmidha. Fiilmiin immoo waan aadaa Oromoo, waan aadaa saba biyyaa, seenaa saba biyyaa kan dokumeentiidhaan teessisee dhalootatti dabarsu waan ta'eef warri har'a eebbifamta kunillee bakka waaqni kanaan isin gahe. Nan eebbisaa nuuf galchaa. Nan eebbisaa of galchaa. Nan eebbisaa nuuf galchaa. Waaqayyo kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Raagora nu haa oolchu. Hamtuu nurra haa qabu. Gaarii nutti haa qabu. Malkaa kan abbaa malkaa haa godhu. Tulluu kan abbaa tulluu haa godhu. Egaa guyyaa irraa eebba obbolaa keenyaati. Eebbiti kun eebba nagaa isiniif haa ta'u. Eebbifamtanii nama barattoota ogeessota dhukkuba saba keessanii, dhukkuba lammii keessanii, dhukkubsatee bifa aartiitiin ibsu sinaa taasisu. Nan eebbisaa nuuf galchaa. Nan eebbisaa nuuf galchaa. Nan eebbisaa nuuf galchaa. Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Hamaa hammaata nurraa haa qabu. Waaqni nagaan nuuf haa kennu. Warri eebbifamtan immoo iyyuu warra waan barattaniin hawaasa keessan uummata keessan tajaajiltan sinaa godhu. Eebbi kan waaqa lafaa ta'u. Itti aansuunis qophiileen adda addaa dhiyaataniiru. Sirna eebbaa kanarrattis fiilmiiwwan gaggabaaboon 6 barattootni ittiin eebbifaman kan dhiyaatan yeroo ta'u, erga hirmaattotaan daawwatamee boodas haala hirmaattota hirmaachiseenii fi abbootii seeraan fiilmiin tokkoffaa bahee badhaafameera. Sirna eebbaa kanarratti daayirektarri Inistituutii Aartii Oromiyaa kan damee Bishooftuu dargaggoo Waasee Bishaaw haasawaa kan taasise yeroo ta'u, haasawaa isaa keessattis gara fuulduraatti hojiiwwan gurguddaa hojjechuuf kaayyeeffatee kan hojjechaa jiru ta'uu kaaseera. Sirna eebbaa kanarratti namoota hojii gurguddaa hojjetan lamaafis Inistituutiin Aartii Oromiyaa kan damee Bishooftuu beekamtii kenneera. Namoonni beekamtiin kennameefi kunis ogeessa tiyaatiraa obbo Caalaa Soorii fi gaazexeessaa fi barreessaa Fiqaaduu Daadhii yoo ta'an, beekamtiin kun akka gara fuulduraatti jabaatanii hojjetaniif hamilee kan itti hore ta'us ogeessonni kun dubbachuun dhaabbatichas galateeffataniiru. Namni tokko nama lamallee yoo leenjise, namni yoo baay'achaa deeme, ogummaan kun yoo baay'achaa deeme, bu'aan inni aadaa keenya buusu guddaa waan ta'eef aadaa qabatamaa ta'e dhalootatti dabarsuun kan danda'amu yeroo akkasitti ogeeyyonni fiilmii daayirektaroonni argamanii ragaa qabatamaa dhalootaaf teechisanidha. Kuni amma waan guddaadha. Kanaafuu kana arguun kiyyaa gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Egaa Inistituutii Aartii Oromiyaa jalqaba yeroo hundeeffamu eegaleetiin kan hin beeku. Gama biraatiin qaama maatii sanaati jechuun hin danda'ama. Akka mana keenyaatti yeroo Adaamaatti baname sanas
Ani hoogganaa garee tiyaatira Duungoo Bilisummaati. Garee tiyaatira Duungoo Bilisummaa magaalaa Bishooftuu irratti hundeessee waggaa 4 dura. Gareen sunis hojii aartii hojjechaa ture. Achi booda tiyaatira keenya gaafa eebbisiisnus Oromiyaa Aartii Instituutiin nu maddii dhaabatee ture. Sanaan wal qabatees marsaa jalqabaa irratti yeroo barsiisu barattoota kiyyaaf parsantii 50 diskaawunti godhe gara ijoollee 29 asii Bishooftuudhaa deddeebi'aa Adaamatti barsiiseera. Kanaaf Oromiyaa Aartii Instituutii jechuun anaafillee ani qaama sana maatiidha jechuu barbaadeetiniin. Sagantaa irratti yeroo dhufnu eebbi Instituutii Aartii Oromiyaa marsaa sadaffaa magaalaa Bishooftuutti kan damee Bishooftuutti irra kan eebbisiisaatiin hin jiru. Sana keessattis anis kutaa daayirektiingitiinis illee keessatti hirmaachaatiin ture. Egaa Instituutiin Aartii Oromiyaa yeroo marsaa sadaffaaf eebbisiisu kana marsaalii darban lamaan sana keessatti ogeessota baay'ee horateera. Ijoollee kaameeraa maanii baay'ee hojjetee horateera. Ijoollee daayirektiingiidha ciccimoo ta'an qajeelchuu irratti ijoollee ciccimoo ta'an horateera. Ijoollee gama editingitiin illee ijoollee baay'ee baaseetiin jira magaalaa Bishooftuu keessatti. Sochii aartii baay'ee kaka'umsoomeera. Guyyaa irrattis haala kanaan yeroo eebbisiisu sagantaan baay'ee bareedaa ture. Maatii aartii baay'ee tokko irratti hirmaate. Gaafa akkana ta'u immoo magaalaa keessatti kaka'umsa aartii daran cimsaatuma deema. Sabboonummaan dhufaara. Namoonni ogeessota keenyatti amanaa dhufu. Gara mana kanaattis deddeebi'aa dhufu. Kana ta'u immoo ogeessota aartii baay'ee horataa deemna. Kanaaf sagantaa baay'ee bareedaa ture. Sagantaa baay'ee hawwataa ture. Hojiilee fiilmii achirratti dhiyaatan illee qajeelchuu irratti, waraabbii irratti, editingii irratti hojii ajaa'ibaati kan argine. Shoortii muuviiwwan argine sun baay'ee dinqisiifanne hin eegne haga kanatti ijoolleen haga baratanii olitti ofii isaaniif illee giddugala aartii kanarratti shaakalaa maal jecha of akka gabbisan sanattu natti mul'ate ana. Yeroo ammaa aartiin Oromoo guddachaa jira. Guddina kanaa wajjin immoo ogeeyyoonni fiilmii baay'ee xiqqaadha. Ogeeyyoonni fiilmii kan daayirektirii godhan kan hojii muuziqaallee qindeessanii namaa baasan baay'ee ammallee baay'ina uummataa wajjiniin waliin gitu. Bakka hundaa'uu ijoolleen ba'aa jirti. Weellistoonni ba'aa jirti. Waan warra editii godhuuf hin qaban, warra fiilmii isaanii kana waraabee qilleensarra oolchuuf hin qaban. Gareen kun amma asii bahee hojiitti bobba'ee jennaan bu'aa guddaa tokko hin gumaachaa. Kanarraa immoo warri amma leenji'ame kunillee kan biraa leenjisuudhaaf akka qooda guddaa fudhatanan ergaallee kanan dabarsu kana anaaf gammachuu guddaadha isaan arguu kiyyaaf. Dhumarrattis sirni suuraa ka'uu raawwatamuun qophichi xumurameera.